Aduh, yang kau ni jarum. Dila wallahi tikum. Gisanu kasu gula tahu, gana ni kau pai. Awo beker ni apa tadi? Ikan tak mesti di ni. Tasgabba mila. Oh dia main. Wan tasgabba anta kabje kami tikum. Awo dia main sabati ni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرنا تود دار كتور دكتور فينا سلام تنتيجة أني رافتي لقى فكرين كتامتي بكجر تمرت سناجيسو أران تنجا في فنسي والبرجرة هاي فنس داوت السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا دا وتوتا خنيا جرو جرتو سنين كيكا سلام تنتيجة نون رافتي لقى في دار كتامرتي وكم جرتن تي سنارا كبدو سنين جنة akkaataan gammadee gammachuu jalqabeen gammachuun xiyyaa galmaa kageesse natti fakkaatu akkasitti daraartuun na aarsitee arraas viidiyoo qabattee viidiyoo waraabuun qaba sirraa eeggatu jettee waan isin himuutiin waan ilaalaa dhuftee jettee kunoo agartan kana haroora isii walumaan bara an jechaatiin jira amma niga hanga hojii deemne ji'a takka fennee jirra. Karena lafarra wal harkisuun faayidaa hin qabu. Ka irraa dhumaa arra haa bultii ijaaru bilbila warra keessanii asqanii kunoo ganta keenyattis ammaan dawwala rasiinni keessa jira. Deemaa yennaan ganta keenya akka duraanitu nutti hime maallaqaas ergeetiin jira. Qophaa'an jeen hayyee guyyaati haa jette nama kaana naan jeen. Annama guddatti simeetiin jira ati deebitee asiin taphaa kee hin jalqabin eegalu asaan hin maratama. Akkam? Raqama sun ta'ee finnis laa xiqqishochi jenneeti maaliif jennaan namni kun baree akkanaanii miti dubbii. Viidiyoo dabartee tokko viidiyoo guyyaa jitteen dura takka irra maal jettee ati nama fuudhuu miti maal akka jibdaa jettee viidiyoo maruun turre. Laala guyyaan asin jeesanii. Guyyaa isin geessanii warri Itoophiyaa akkaataa tokko qaba. Guyyaa san akkana warra keessanillee dubbiseen jira. Si warra keenyallee dubbiseen jira. Itti dubbadeen jira. Naan jette atillee akkasuma obboleessa kiyyallee jechaasillee obboleessa kiyya bira dhaqee hayyamsiisee warra keessanitti uumaa ta'eetii fi abbaa gaditti himii jaanii. Obboleessa kiyya waan hin danda'u. Warra keenyatti maree. Inni uummata akka godhuu danda'u maali? Nuufi ganti walii galaan isaas kabajaa bira dha'ineetu masaakiin jibaati malee. Dhagi anamma dhugaa yoo barbaadde guyyaa san dhugaadha akkas hinjee atis akkas osuma akkas gootee dubbii balleessitee miti dubbii wanni kutte ayyee garuu ammaa kan bilbila si kannuu hin danda'amu naaf hin taane. Sababni hoo? Sababa xiqqishochi jenneeti inshaallah. Kanaaf daawwattoota kiyya isiin bilbila warraan akka nu qabdu moo kan nu qabdu? Kan nu qabdu moo kan nu qabdu? Bilbila tituu kana maaltu fiti? Maaltu siisee? Sheexaana moo maali? An kanarratti laa waamee kanan dubbisii yaa kaameraa dura jiraan laa waamee kanan dubbisiin dhaggeeffadhu bilbila kan kan nu dhamma hordoftoota jira. Qophatti illee osoo natti deebi'u amma jechuun amma viidiyoo sana waraabaa diduun waraqaa akka nu diduu waan fakkaatu miti. Laala warri keenyaa sammaan tana xiqqishoo taa'ee naan jira. Akkam? Meeta warraa suu taa'u hayyee naafate arafaa yoo arafatti laasuu manni dhufee xiqqishochi jennee arafaa. Si beekaa sooman maqeessaa osoo fakkeenyaaf wal fuunee maali? Tasgabbaa'imeen ani beeku dhugaadha si beeku. Soomana keessa bara wal fuudhuun dhorkaa hin jaamne akka shanii dhorkaa hin jaamne reediyoodha wanni dhorkaa ta'e muuziqaa fi kun fedhu saa fedhees yoo fuudhan natti tokko. Laala an beekuu danda'u si beeku garuu xiqqishochi naas hin jee arafaa ida arafaa irratti yoo walii baalamame. Nana arsinii anamma. Maaliif arta maaliif jettee? Ida arafaatiif jinniin beekuun giseen qophaa'etti giseen barbaadetti saan fedhetti cidha godhachuudhaaf mirgaan qabu. Dhugaadha. Kaameraa fiddee keessa footoo viidiyoo isirraa banate akka nama waan toltuu haasa'u dheengattetti akkas dhugaa. Deebii amma asirratti. Maaltu si dhageen? Arafaa maali maal jechuudha? Guyyaa saayibban keessa kadhatan san jirti. Giseen fedhe anaa barqa fuudhu kun isaanii. Isaanii miti bara. Dubanaaf mijoone gaan. Akkam si mijaa'u? Akkam si mijaa'u? Duraan dhalaa qophooyti? Eenyu qophooyti? Hiriyaa jira. Saayibbanii jira. Sanumarraan ta'e immoo ida arafaa irratti sin jedhe. Ida arafaatii miti anammaan barbaade kan gootare.
amma barbaadde yaa waya amma naasi fuudha mosinna fuudha si dura naasi fuudha mosinna fuudha mee ilaale jechuun ati mee akkamitti fakkaachuu jirti dhiiruma dhalaa fuudhaaf yoo jira akkasimi duuba na gorsuu qabda akkasii miti akkana si gorsuun qabu na gorsuu qabdaaye dhaye laal walii galan alaa galan sitti alaa jiraa miti garuu namni kuni akkanumaanii miti atumma akkanuma dubbii gartee afaanii hudduu hin qabne natti hojjetaa bira. Ati arfaa maaltu si hojjise maaltu si seene dhagee bira waa meeqaan haasaa hoggaan inni waan irra baalamanne san diige ani waa meeqaan haasaa afaan kiyya waan ifin dhorku jira malee maaltu si seene maaltu sababni itti. Laal wanni takka si seene ni beektaa arafaa wal mariidha malee lola osoo hin ta'in gammachuu. Haya mariin tuni mariirra walii galan immoo mariin tun tajaajila nam tokkooti dura marii gisee jedhama. Mariin maruma gaafa mariin yaada nam tokkoo bicha moo waan irra walii galanii marii bakka isiitu irra walii gala. Yoo ani fedhatinoo jecha san naaf yoo ta'in. Duuba akkamii gaafannee? Naan taane ammaan barbaade. Amma barbaadde? Ammaan barbaade. Ishee gaa warra keenyaasi. waan baastes kafalii waan baaraan achi baates waan deemtee nuti nu kafalii maallaqa balleessitee hunda kafalii achiin booda amatti kaatalama dalagaddu naan isaanii garuu amatti kaalama xiqqishoon dalagaddu naan isa warra isaantu beekaa naafiti waliigalle isaa amma amata baale arafaa waliigaluu miti amma laal isaan amata sanii miti amata osoo hin ta'in arafaa irratti waliif baallamanna maaliif jennaan dhugaadhaa wanni isaan maallaqni isaaniitiin hin dhufe maallaqa sana eegaan dhufe hin kafalle kanaafuu duuba maal godhuun qaba. Anta nan dhaga'u. Hin dhaga'u. Ishee dhaga'e gaama sittiin himu jira. Anta naaf dhuftaa osoo hin se'u laatu sirra baru mariin kee kana ture kana osoo hin se'u kanan se'e. Astagfirullaa akkuma dhufteen qabatan barbaadan ta'u. Ati masanii fuura qaba ganta keessanii akkani tamoo kan wamata akka dhufa beekara. Arra wamata akka dhufa osoo ta'e yanara laayina. Gaaf qaanoo kisee jirjirtee ariifatti. Amma moo kisee na bakka dhugaa ga'ee haroora kiyyaa fi waan ta'e jaayiza ta'ee deeme. Mooraalii namaa cabsuun kun hamilee namaa gad deebisuu ilaalchi namaa rukutuun kun sirriidha ani itti himaatiin jira. Garuu yaada barreessaa isinillee waan jettan asirratti eenyu dogoggora qaba. Anama jaalallee waliiti maamadii fi yookiin kaan daraartuu fi maamuu wal jaalatan jechuun maqaadhaa sun faayidaa nuuf hin qabu. Namni tokko wal jaalatu wooma jiru wal jaalatee dura wal arga wal arguurraan wal baraa wal baraa wal baruurraan ammoo nama wal jaalatu malee yoo ta'e wal jaalatan gama wal jaalachuutti hoo maal ta'an kanaafuu maal akka itti aanu qabu ani galmaan gaachuuf hin deema maali karoora kiyya fitadhee asirratti maali karoora kiyya amma kayirraa dhumaati cidhaa gammachuutiif hin deeman dhufteesii yaada faallaatiin dhugaan naafaan deebite an akkamaa ta'u maal jechuudha arra uumama takka walii galuudha san ta'uu baannaan waan ta'uu qabu atu ni beekta. Bar allaan na biraan miti bar na biraan arafaarran taane jennaanu warri keenya kana naan jee akkamiin godhatu bumi. Warraa fi warri yee dhiiseeti. Isaan guyyaa kanaa heerumii guyyaa kanaa hin heerumini. Isaatu sin jaa. Booliqiin kijibaa akka tana duraa yoom dubbatte? Akka tana duraa yoom dubbatte? Liqumaa si dhibee? Liqiin bar wanni warri keessan si baasa liqiin jaamu. Niin kafala taanaan maallaqa san niin kafala taanaan. Abbumaan fedhee nutuu gaafa biyyaa dhufnu Yaman dheeytanii hanga waan fixan kafaltanii suutiin dhaqinaa numa jaan. Yeroo sanii bulutti jiru. Isin tokko miti bara dhalaa beekti. Nuti meeqaan nu beeku karaa kana laalka. Bari Yaman maaf Itoophiyaa jirtu malee suutiin jirtu bara. Laa suutii jiraachuu baadhusi. Bara taraa meeqa karaa kana maallaqni nabbiya kanuma warra keenya. Kamaali. Dallaalli nyaateere. Nyaate duba nyaateemi ni hataman jaama. Hataman waan jaamu. Isaan nyaate naan jam malee dallaalaan nyaate namni naan jiru kanaa. Kun ni hatame. Maallaqa sanniin kafala. Dandeettii qabaatee niin kafala taanaan assa. Hin kafalu taanaanu ilaa arafaa dalageetiin firraa kafala ilaa arafaa naafatta. Akkam? Anis garuu waan irraa dhufee miti waa warra keenya irraa dhufee ana dubbiin tunnaan lafaa haatillee seene. Kalaas gaamaan. Bar warri nuu kafalii ilmoon hin jaani warri ilmoon. Naan jaarre
Naan jechuun jira. Alaa fuunsee ati jirta hagamii? Anuma. Jaarattee jirta laa hin qoflin? Laa dhaggeeffadhu hin qoflin jaaramu. Dilaa wallaahi. Gistaan akkasuma godhata hoggaan inni qophaa'e. Awwa beekadhu ni qofaltaati? Ilkeessa nuti irraa hin diiginani. Tasgabbaa'ee laa. Oo deemee. Waan tasgabbaa'aa wanta kaaf jecha kamitti. Awwa deemee taphaatee ni Tasgabbaa'ee taas hin jeete. Laa dubbii lolatti aantoo osoo fiduun ta'in suuta ijeetiin hojjinaase. Tamam. Ayyee. Agatan dura akkam jiru jirti? Arafaa fi ammaas tokkuma wal. Agatan dura akkam jiru jirti? Duuba aadaa miti qaamaan hin godhu danda'a. Naa miti. Silaa na taate arra silaa ifoo. Kai kaameraa kai fudhu kai fudhu kai narra. Maa dhuftaa'u hoo deema wallahi. Nama naatin hin qoblin gaati nama qabdee. Kai yoo kaate maka kaameraa kan fudhu. Hayyeedhaa qoy. Tasgabba yaadneeti naa himu deemtu gooma fagaatu naa himu deemtu. Waan bareedaan seenu. Laala kaasiin jedhu. Arrallee borullee laa jarjarri ilma dhalchi. Aboo dhaggeeffadhu. Jarjarri ilma dhalchi na dhaabbatu. Kaameraa kan fudhu kai wallahi kattiin sirreessa baasaa kai. Kai kaameraa kan fudhu kai ilma maqiyyaa maraa. Taa hin jarjarrini. In kokkoflini qolli kun naasa ati waan murteeffattee jirta. Waan karoorfattee jirta. Kanaaf kokkofata. Amma na arsite laa. Siif gammachuu malee awwannoo kokkofnuu kun Amma naa na gammachuu arsite hin laa kokkofne. dhage. Silaa waan hin koroorfatu. Ana shuguliitiin na taphataa? Laa. Akkana damiina taatee laan. Aboo safaatinii. Achitti gaara keessatti dhufee si. Ammoo tuba. Alhamdulillah. Dammi waan karoorse galmaan galmaan. Galmaaniin gaaraa pure. Pero so ilmaan dhala jettee hiduuti jaartiin teentala dhalti. Jirjettee harree talaatu harree ilmaan naa dhalateetta jaartiin teentala dhalti. Oo kaameraa keetti fudhu kan jedhamu. Eege kanaafuu hin jarjarin ilaa kumeen asiin jedhu. Maaliif arda? Maaliif jettee arda? Amma yoomi allaa gabaabduu madaa. Akkas hin jedhu. Arafaa. Guyyaa lama keessa wanni qoyyoo dhumatu baateen keessa hin jiru. Arafaa. Siitaa. Arafaa. Guyyaa lama keessa yoo dhumatu baateen keessa hin jiru siitaa. Duuba warra keenya haala kamiin godha? Warra keenya darbeetiin qaadii dhaqee Darbee miti bara. Dhaalumaan warraan mariittee heerumtu tamtu jira. Allahu akbar. Eessi jira. Ni heerumummaa ni heeruma abbaa tammaa ja'a. La'aan allaa dhaginaa sitiin ma dhaladhee guddadhee waan takka waa yeroon godhu deemuuf waan takka yeroon godhu deemuuf ummati yaamaradhee abbaa yaamaradhee kan hin dalu. Fuudhaa heeruma inuma mariidha. Fuudhaa heeruma xiqqishoodha. Inni dhiiraatu mariitu dhiisee dhugaadha. Amma yoo raqama fidama fidula kokkoleen raqamaa mitiidha. waan karoora keetuu hin beekne naan galle yaani naan galle raqama fidama fidu. Arabaa biyyi hin beeku. Arabaa jechuun baadiyyaa furgana kumiyyaati ta'ee raqamas kan. Inshallah. Ganni tokko. Inshallah. Kai bee kaameraa kan fudhi. Kai bee kaameraa kan fudhi. Yoo raqamas gani. Kai miilli lolini daapre. Kaameraa kai fudhi kai yoo raqama naan gani. Ni jajjabsa malee kai. Xiqqishoo naaf mee xiqqishaa asee tasgabbaa'e. Naasirraa deema. Atas gabbaa'e. Awwan fedhu na gadhiisi. Aaree deeme. Kun ogaa viidiyoo biraa hanga qabannoo walitti deemuutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.